irratti hiitan sirba wal fudhataa jechuudha waan akkasiitiif ani irratti hidheet hin jedhan malee jaarsi namaa osoo fiddanii na biratti gubdanii natti hin shattatu bakka ay bardinyum ay qochinyum shamarran keenya warra sobanii tolla kifteetiin tarma dhugaa goota isin mana keessa gadarii teeruti alalla wal galchuun dadhabnu qaamaa labii bikee man taate gizee isin tarma dhugaa godhattee yaa zulliqa kun jette mana irraa gadarii otoo an jaartiin kan kee jiru akkam dubartiin tokko suuraa kee gootee si faarsiti jettee loluun hin dirqama jaarsatti yoon hinaaf nen jaallattu silaayyuu jaartiin isaa akkas taanan duruma miidiyaa irraa duruma isinis innis miidiyaa irraa galuudha nuukiyaa qabatanii hello eessa jirta buddeena bitii kootu hello eessa jirta namni jaartii qabu miidiyaan fayyadamin kan jedhu seera haaraa bahe moo akkam isaa namni jaartii qabu fayyadamuu danda'a hunda poostii godhe bar nu hunda poostii godhe no gizeesi mana keessaa namoonni isa jaallatanu namoonni biizinasa adda addaatiif jaallatanu jira vaayiraalii kaafateetti hojii hojjechuu poostii godha malee inni jaartii manaa qaba jaartii biraan barbaadu isin jalaa hafaa warri jaarsan qabna jaarsa namarraa hafaa maaliif bultii naman diigina kan walli vaayiraalii hanga ajandaa umma barbaada isaafi jedh inni kana booda dhaamseen akka obbolosummaatti si dhaamu waa'ee si jaallaa jaarsa namarraa bu'ii keessaan ergaa danuu natti dhufaara bultii nu diigaa jirti haati faaxee qoosaa fakkeessitee jaartii keenya faarsiti minaamin hin ta'uu jedhaa jiru. Habibi, ngeeffadhu. Hangizii akka lallaanin hin jedhane nama turraa fi nyaata fakkaataadhaan nama turraa fi nyaata sanitti fakkaata gizii akka lallaalita. Yoo turraa fi nyaanne immoo kanuma intinii jiru faarsiree warra jaarsa nama hin qabne jaarsa namaatti bubbutee jaartii miira keessa galchan. Jaarsa namaa yoo nyaadde dhiira sadii jaarsa namaa yoo nyaadde nyaadhaa. Tokkoffaa asli jedha. Lakkoonuma hin jedhin kanuma hin jedhini. Maaliif jettu amma jaartiin isaa yoo fedhaa jiraattu akkamitti ati nan nyaadde? Balbalatii sanarraa eegale yoo waan jaarsa namaatitti hajamu ta'e. Haadha balazaa. Bultii namaan diiginaa dhafaata sooma dhufaata uummata. Akkamitti ati jaarsa namaa hawwitee otuu nyaadheettee maqaa dhooftaat. Gaayis taappii godha. Mucaa kanaaf firrii sii hidhadhaa dhugaa rabbi kun amma. Ana jaarsi nama meeqatu na kadhataa oola gaayis bar hedduutu na kadhataa oola jaarsi namaa namoota kanatti hin fakkaatu. Jaarsi namaa kan si kadhattu waan si jaallate sitti fakkaata baalageedha waan ta'eef akka isii mana kaa'ee si muusitti dabbaramu si gaafata bar. Nikaa itti dhadhu malee isii gadii keelan nikaa hidhadhuudhaan inshaa lamaaf torbe takkaaf nikaa itti dhadhatiin isii gadii kin nikaa hidhadhu. Maali yoo qammasuu ta'e manaa nyaataa jira. Si qammasuuf malee inni manaatis daabboo keetis daabboo wanta adda godhan jiru. Wanti ati beekuu qabdu laal buddeenni kaleessa dhayamee fi kana dhayamee garagara daabboon kaleessa godhamee lafa kaa'amee fi kana dhayamee garagara. Keetis adda guyyaa tokko itti dhayee bor kan biraa barbaada ree. Oyi gaafa kan keetis guyyaa tokko dhayee kee kan biraa barbaada walee qaamiina godhatee yaadin nama akkasii. Akkasii namni jaartii otuu manaa qabu kan biraa bakkee nyaatu. Maan nagalcheen si jamir. Anammaan ifata isa wal fuuneeti hanga naa waliin jirtutti. Abba mana ko my love my chocolate wala ko bata ko argite burtukeessa ko bukkuteessa ko caccabsaa ko findigaa ko digaa ko sin jedha gaafa didde balbala baate ammoo jechuudha uddu harreessan sin jedha jechuudha dandaa kan keeti jechuudha. Naa onu waa'ee shamarranii haasa'u jirra malee gaarii miti maaliif beektaa dhiirri tokko otuu jaartii qabu bakkee waa barbaada taanaan sirrattis gaafa wayii hin barbaada sana shakkin baalageen baalagee dhuma waan ta'eef. Ciisichi dabuufi danda'a. Gaa'is abaaboo sadii. Kana keessa dabuufi danda'a. Shiroon misira ta'uufi danda'a kittifoo barbaadu danda'a. Akkaataan roomaantiidhaatti jijjiiramuu danda'a. Waa hedduu rakkata ilmi namaa. Wanni kana bira dabarsu yaadna. Nama ta'ee namni roomaansii wallaalan jiru addunyaa kanarra roomaansii qobaatti samii buuftee bal'aa. Inshallah hudduu harree arsiiseen maqaan intala arsiisan ana haadha faateeti intala arsiisan. Gaa'is abaaboo tokko namni naa guutuun jiru. Shawwittii ko. Haadha faateeti uffatee maal qaban arsiirra inshallah. Haadha faateeti haadha faateeti akka haadha faateetitti uf danda'ee deema bakka. Amma akka jedhaa jirtutti ilaalsila tokkoffaatti ani adabbiidhaaf makii piroofaayilii irratti maayikuun jedhee poosti goonaa. Ati kana booda jaartii namaati minaamin jette mee ofii keetiis fakkeenya fudhu fakkeenyaaf ati yoo jaarsa nama faarsitu piroofaayilii godhattu jaartii sanatti maaltu dhaga'amaa san. Tokkoffaa inni jaartii namaati jedheef ijoolleen tu waliin nyaanne ree fiqirii axxaaxamaa jiran amma makii gizee ilaalte haganaa kana jechuudha sammuuna kana fuullisii jechuudha akkana walis sun tureera maali yoo jedhu biyya galee niitorkiin hin jiru
Fikirii attattamaan jiranii akkamiin nyaatte akkamiin dhudde jedhaa hin jiranii waliin haasayaa hin jiranii argite inni achi yaada keessa jira isheen asii yaada keessa jirti ati gisee asii hidhatteetiin maayikii jettee poostii gooteetiin jettu maal jechuudha osoo kaa dura harkaan qabu nyaate ati kaa galgala ati hidhattu bashitanya. Otuu nyaachuu ta'e ergasii otuu siin lafa jirtu nyaanna nuti nyaachuun feeneef dhiifne mal. Ala siin lafa jirtu nyaanna otuu nyaachuu feene. Gaafa siin jaartii namaa taatu immoo nuti abbaa kanaan jennu. Tapha shawwal faana waan namoota namoo uma feete namoo tapha shawwal faana yoo namoota makiina diimtuu si kennan na kentaati. Tapha shanii miti tapha jaha. Ayyee. Naa kennitaa? Wallahi siifan kenna yedduu kana baay'ee giiftii argataan jira waan ta'eef giiftiin keessa guutee gannamaa jira na bira. Yoo ati tapha jaha wal duuka namootee 3,400. Bakki tapha beellamaa akkuma cal jedhee taphadhe si Oromoon immoo wal taphachiisaatti argiteetta viidiyoo wayii sheersitti godhaa qoy. Miliyoona boye taphataa jira. Ati sanbata xiqqaa qabdee jimaata taphattaa geeni. Anguyyaala ma salgii wayiiti moo kan inni uummata waamee salgiidhaan tinii godhee cidha koonarraa na finaa tikeetti ganda hundatti hiree taphatu taphaa bakka geemnoo abbaan si jaallata dhufee sii kenna. Akkasii malee an cinqiin danda'u uumama kootti maali beektaa? Wanti hin barbaadu hundi fixnatiin akka ta'u fedha. Yoon achi ga'e beekaan jee sadii qabadhe yoon du'e waan gasit. Lamin guyyaa sadii afuritti taphattee waan baatutti waa kaffala. Maadhii fi maxaa mayyamanii nu geessitee nyaatan nu affeeriin qixxaa tokkodha hawwee samoona kan asliin tokkollee achi deeman jiru qaraachuma dhaqa. Samoona kasila warri faayidaa. Isin yeroo hunda qalbii keessanii quufu maali uummanni akka keessanii? Sadaqaan maal? Mucaan maccaa jedhamu tokko miliyoona lamaan taphate dhuguma. Koi injifate dheengadda gurbaa tokko. Uummanni wal taphachuu jira. Woyi giiftii kennaa ture kaabii warrumanni kennaa fi ture su deebisee fi bara. Bara amma giif inda tekii ta'e bara kennanii fudhachuu. Maagaan chaayinaa qallabuudha reef kun ekkoo sappoortii wal gochootu hin taane wal kasaarsuudhaan wal kenni siifan deebisa. Kenni siifan deebisaadha kun. Akkasi kaa. Kaampaanii chaayinaa abbaa parsantii 75 kutata bara akkasitti wal. Amanillee boru deemee leencuma kana deemeetiin warra isa isaa kennee deemee dhaqee kennaaf. Dhaqii hordoo firee maal ajaa'ib dhuftee nu jalatti jawaarree liivii jira minaamin. Hidhinna takka talaa. Nuti booda liivii isaa dhaggeeffannaa guutuusaa. Abduuse. Guys taappii godhaa hundi keessan warri giiftii qabdu. Let's go. Best of Rios immoo yaadde profaayilii si godhaa profaayilii na godhatta promise. Abduuse abbaa tamam dis. Kitaatii mataan sii dhaabbadhaa dabbii ciccimaa naa kenni yoo barbaade. Jalaataa godhaa gaa'is hundi keessanuu. Simi anne ilaal tokko tokkoon inni sirreessaa deemaa maaliif beektaa naman jaalladhu harkan irra qaba nin gorsaa akkati sirrooftuuf wasiyyaan sii godha. Lammaffaa irratti abbaa tamaam kan jedhu naman beeku miti. An abbaa tamaam nama jedhamu hin beeku. Duraan feesbuukii irra arraba ture hafe dhaggeeffadhu qubna gara sitti mu jira. Gaafan qubna gara haasa'u maqaafa. No abbaa tamaam nama jedhamu naman beeku miti. Ati Abduuse eenyu? Abbaa tamaam distii mibbaal nagar. Abduuse eenyu ta'e? Maqaan kiyya paaspoortii irraan si argisiisa. Maqaan kiyya kan dhugaatii achirraa si argisiisa. Abdusalaam eenyu? Abbaan tamaam namni jedhamu. Abdusalaam eenyuti? Abdusalaam Ahmadin jedhama yoo na baruu feete abbaa tamaam jecha dhufa jedhaniin maaliif maqaa nama biraa gaafate feddeema